Ibiddi kaayiroo kaate kun deftee hin dhaamtu ashittiin ibsishaaf maakiin akka sababa bultiin isaanii diigamu taatee jirti jechuutiin namoonni baay'een yaada irratti kennachaa jiru jechuudha. Shakkii yookiin biqilanii waan iccitii wayii akka baastetti namoonni hedduun irraa dubbataa jira jechuudha. Ibsishaa irratti komii geggeessaa jiru. haa ta'u malee Nasraa yaada irratti kennattee jirti. Amanuun nama rakkisa. Barreeffama ashittiin kaleessa barreessitee dileetii gootee jirti. Har'ammoo garuu namoonni baay'een iskiriinshootii godhatanii jiru. Dhumarra isiniif hin dubbisa jechuudha. Asirraa hin mul'atu. Maxxanseera garuu hin mul'atu. Akka inni mul'atutti dhuma sagalee kanarra isiniif hin dubbisa. Ibsishaalleen deebii ta'a jedhee barreeffama ta'e takka barreessee jira. Barreeffama ibsishaallee dhumarratti isiniif hin dubbisa. Mee ammaaf yaada Nasraa fi yaada namootaa waliin haa ilaallu. Haga dhumaa caqasaa du'aa godhaa. Barreeffama ashitti abbilee barreessitee dubbisnee jirra. Barreeffama san keessaa wanni nama addabee hin jirtu. Abalu jettee daarattiidhaan hin barreessine. Wanti an jechuu barbaadu. Jaartiin teenya jaartiin warra Harargee jaartiin Hamzaa Haji ashitti abbileedha. Eega heerumte gara waggaa lamaatti deemaa jirti. Nuti guyyaa hanga sagalee isii miidiyaarra dhageenye beekna. Guyyaa hanga isii laayifii seentee beekna. Jaartii kabajaa qabduutti nuti warri Harargeedha lafaa jirra jechuudha. Kanaafi warri sooshaal miidiyaa girgirrii keessan achumatti nurraa dhaabbadaa bultii teenya keessa hin seenina. Ashitti nama jaalannuu fi nama amannuu fi dubartii cimtuu kaayyoo fi karoora qabdu kabajaa jaarsisiitii fi maatiisiitii fi warra jaarsisiitii qabdu ta'uusi eenyu Oromoo ragaanii bahaa fi yoo wanni waa jiraatan akkatti dubbatanii jira. Kanatti aansuudhaan mucaa keessumaa Paaris irraa gara Ijiptii dhufee amma fuudhellee bultii isaanii hin diigina warri miidiyaa dhaabbadhaa yommuu wanni jiraatte dhugaa jirtu laayifii baateen dubbatiin ashitti dhaamsa kiyya kun ayye. Akkam nagaa fayyaa jirtu baga jiraattanii ashitti dumaashii teenya mucaa bareedaa kana ijoollee dheengidda wal fuute kana gir gootee abmalaal qalbii keessatti ajjeeftee jirta. Ijoollee lamaan wal shakkisiiftee jirta. Kanaaf ragaa qabatama sirraa barbaan. Ragaa qabatama sirraa barbaan. Sigalee akka namni quba si qabu kan biraa oduu teetana nungaa jirutti atuutu dura waan kana akka gurbaan sun akkas jedhu godhe jechuun dhageenya. Jaarsa namaa maa akkas jettaan settiin fidaa dhageeffadhu. Maaf waan akkasii jettaan ifii jetteeni nama santuun naan jee jechuun shem dhufee jira na biraas ergaanan ni dira si fide kanaaf kanaa jira kanaas dubbadhu jedhanii dhufan dhageeffadhu setti gabbaasa dumaashii. Kanaaf ragaa qabatamaa dafiifiti. Ragaa qabatamaa dafiifiti. Ka ummanni Oromoo ittiin amanu kan hawaasni ittiin amanu kan hawaasni ishii jedhee fudhatu deemeefiti. San ta'uu baannaan isin hundan dhiisu sigalee. Kanaaf bakka jaartiin tiyya jirratti bakka jaarsi kan jirratti anaafati wal arguu qabnaa jechuun maal jechuudha. Maqaa namaatis hin balleessin maqaa keetis hin balleessin ragaa qabatamaa fe'en amma daddafe ammatti. Warri dubbiin isin dhibdee dubbiin adda isin ba'uu diddee dubbii adda wallaaltanii dubbii karam deemti jettanii shakkitan amma dubbiin adda isinii baate ibsaan afaan shimbirrootiin choominoo lataa bakaa kinoo maraa litaa jedheen Hamzaa Haji halkan gizee ni rafe anaafeti uteela guddaa maakiin ammaan dura diraamaatti dalagaa turan sanitti wal arguu qabnaa nadaa machaa kunaa mana jechuun maakiin tijalleen gizee raftee akkasitti bakka jaartiin jijaafateen jiratti wal argina afaan choominaa baaleetiin jeen afaan san afaan choominaa baaleeti. Saniifuu ummata jarri akkasii walii baallame choominoo nakaa bakaa sanii isiin ammoo afaan Oromoo jijjiirtee isinii hiiktee kajedhe ibsaa Abdul Jaliil immoo ibsaa Abdul Kariim immoo ibsaa ibsishaa goo akkasii beeyni ummanni jaarsaa maayikii soddaa arge akkasii dubbiin akkasii Oromoo isin gartee Hamzaa Haji jaartiin jala haa baatu yoo jettan haa baatu. Maakilleen ibsaa jala haa baatu ashitti fi ibsaan walaa fuudhan yoo jettan rakkoon qabu koongiraagileeshin kuni gandummaan jaanan anammoo yoo gandummaa lakkii gandummaan hin jirtu jettan ana ashitti biraan dhaabbadha takka ammoo ibsishaa biraan dhaabbadha makii fi Hamzaa biraan hin dhaabbadhu maaliif isaan nama ganda kiyyaa waan ta'aniif ani gandummaan na keessa hin jirtu Oromummaadha
kanaafi ibsishaa fi maayikilleen ibsishaa fi ashittilleen akkas waliin jawduuni gaarii miti ashittiinis ammoo gabbaaftee gurbaa akkasitti salphisuun gaarii miti kanaafi ragaa jiru waan jiru akka ibsaan gartee choominoo na kaasan ijoolleen baalee ni beeyti waan taateef atilleen gabbeeyti nuyi abba assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nuti waan sobaatiin hin dhufnu waan dhugaatiin dhufnaa baga gartan ragaan kunoo kana kara feesbuuka jaalibsaa kotta feesbuukin kiyya jaalib sabbar zeena ibsaan kunoo ashitti bilbileet ashitti bakka maayikiin nu garretti bakka hamzaan sin garretti naafati wal harkuu qabnaa waliin mari'achuu qabnaa kanaafuu jaarsa keedhii si ati koottu jaartiin tiyyaleen akka nu garree maayikilleen akka nu garree obboleessa ha maayikii jalaa baduu teessu ha maayikii kana shawwatu ta'in eenyu si fuusise turaan eenyutti galisiin jee turaan nuti dumaashii ta'in jedhani wareegamna ashittiin naman toytu intala kabajaa qabdu intala nagaa intala safuu eeggattu intala sikkoo mandoo intala baalee jabduu warra baalee ta akka sibiilaa ta akka ferroodha nuti bira jirra arraas boruus sigalee hamzaa osoo taane ashitti jecha hamzaa jaalannu nuti ashitti jecha intala sikkoo mandoo intala kabajamtu intala baalee jecha intala waaqoo guutuuti jecha hamzaa jaalanne nuti sigalee hamzaanu odo harargee ta'u osoo keenya ta'u nuti hamzaa waan inni ta'e beeynu isaa hin beeynu garuu intala kabajamtu kabajaa namaaf qabdu safuu beeytu sanaafi lubbuu teenya baafnaa ashitti tuquun dandeessan ashitti bakka tana gartee jechuu dandeessan ashitti irratti ajandaa maarree akkas goonaa akkana goonaa hordoftoota qabaataniif namni isin laaleef ashitti bira ba'uu dandeessu stop ogu duraanyuu fuudhi siin jentala. Barreeffamii ibidda qabsiisee namoonni ajandaa godhatanii bultii ibsishaaf maakii yaadduu keessa galan kanaadha. Ashittiin maal jettee poostii goote jaarsaa fi jaartiin osoo roobni rabbii roobee tokko bira haree tokko bira har'a gahee tokko bira ammoo bor gahuu kun yoo dandeettanii bilis wal qabadhaa farda koraa hin qabne hin yaabbatinaa ani nama hin tuqinaa yoo gadi bahee deebii isinii kenna jedhee an jaarsi koo liivii seenunaaf hin eeyyamu anillee walitti bu'insa namootaatiif diigamiinsa bultiitiif sababa ta'uu hin fedhu. Wanti walitti nu fidu tokkoyyuu hin jiru. Ani biyya kana kan dhufeef afeerraa fi cidha namaa deemuuf yookaan ammoo tiktooka gubbaa taahee taaptaabii naaf godha jechuuf miti jettee ibsishaan ma waan jedhe deebise. Ibsishaan waan jedhe ashittiif deebise namoota si duuba jirantu yeroo baay'ee waa'ee kee hamaa dubbata. Malee warri si fuuldura jiran yoo siif yaadan si guddisuuf ta'e malee yeroo waan kee haasawaatti fixan hin qaban. Kana jechuun abaluun sun akka sin jedhee malee maal jedhamtee sirraa haasawama jira taanaan namoota hojiin qabnee fi hojii baaftee jechuudha waan hojii si ga'u hin qabneef hojiin isaa waa'ee kee dubbachuudha. Warroonni dubbifamii keessatti hin galin irra deebi'aa dubbifadhaadha. Barreeffamii ashitti achirraa haqamee jira. Wanti ibidda qabsiise barreeffama ashittiiti garuu haga ammatti ashittiin gadi baateen dubbanne eeguu jirra. Balaan kaayiroorraa bobaatu ibiddi kaayiroorraa bobaatu kun daftee naamtu rabbi keeriyaa godhu du'aa godha. Namni kana laaltan bultii keessa miidiyaarra hin fidinaadha. Baay'ee mataa nama nyaata wallaa yaalichi.